Akamoota boruus aangoo namutti wadaagu tanaaf hin gabbarre nuti nama nyaatee dhugu nama nyaatee dhugee achi deemee hagu irkoo rabbiin jigu itti hirka daamarre arjaa namatti waa kan rabbii gaarii nu badhaasina siree haa godhatee jiru hunda faaru. Rabbi malee dachii samii keeysan jiru abbaa fedhe shuume abbaa fedhe shaaru eenyutu naajamu waanumu gargaaru tanaaf qanamu isuma gabbaru hayyun laa yamuutu zalaalamee turu waan inni diige baan fedhe dhufeen jaaru namni jaaruufillee hagam fedhe taaru waan fedhe tibaaru yaada oolu sharri arjaa namatti waa kan rabbii gaarii nu badhaasina siree rabbi rahaman isaa wal gahu waa cufa qaddaa naman koone eenyuu fi eenyu abbaa carqee qabu fi baqa busuufa abalufaa jabaadha abalufaa laafaa gurraachaa fi diimaa naman koone bifaan deemati sin fedhu jawu bal'aanaafa silaa garii namaa keeysaafuu anaafa bakkan itti kufee waliin qabu lafa rabbi bifan laalle mootii cufa wanni laalu garuu sodaa qalbii qofa rabbi uumaa cufa khaaliqul bashari arjaa namatti waa kan rabbii gaarii nu badhaasina siree دين إسلام دين حقا تهوتي أمنا رسول رب الرانو في القرآن وانيني ندفين وننتدو قومسنا ربي نو أماني نو كنت أمانا تناف أمريه ساقون جليانا أمري ربي قدوفهم وما يكماتانا وانت لين من رب الرئيقنا سيوم تكانا ما وانجن وانوخنا ما والنما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجا إن شاء الله كافي كفا كافين كي سني وبلتي جتا كراتك بيد اللي ست اللي ولين إن شاء الله انت اللي سني جتا في كل ست اللي وانقران عارسفي وانا ننتاني مقاكي يرون دا طريسا توراني أجمعني أني موتو عربوف واجلافو ديرك جلافو ديمو ديني أمباتو بيكي برات إرقابا نماف إنيف نربي نماف النيسو جتشان نكي ديني إسي سني مقا إسيتين صدقا قوچو دمو إسي ماف ديبسو دا كجر إسين كافدا إن شاء الله ديبسو كنو نتفاتي الحمد لله رب العالمين إخواني وبلين تنجتوان جتو على كل حال وانما دينما قرتي فوتي وانسان قرتي إسي ديبسو كبمو قباب دوت مو قرتي مكاسي دين صدقا خنايت وان جنو إسي بربادي خنيف يو إسي دبدي قرتي مكاسي دين صدقا خنيت أكاسي درا إسي بربادي إسي خنوات أيه قافي تنتجن عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا قافي كبا قافين كيا رحيم مرون وكير رحيم متفتوني شرع إسلامك الست اللي رحيم متفتون قاريدا جأمي ترمي رحيم كان يو فرشود وجيو وانتو تمأدد وانتا شركي ساتاو وانتو تأدد دلاجي إذا كان أكملتي وانتو كتعني في أكسما دعائين وقلت جتون إنما إسان دعائين وقلت جدتو معسيا الرتي تأمو إسان رتي معسيا تأ دليل من دعائين وقلت جنون كن إنه وان رحيمة تيف جرو رحيمة
inni wanuma hunda dalagama jechuudha. Yoo mallaqa asii ergineef waa hundaan dalaga jechuudha. gabaabdu nama ra'imaa nama gartee farshoo dhuguu akkasumatti shirkii adda addaa dalaguu ni beeytaa. nama kana waan gartee du'aa inni godhan jaaniif illee waan qabu san akkas waan du'aa kadhatan hin qabu. namni kun gartee yoo ati wanni ati ergituuf kun farshuma katti dhugu taate qabadii dalagu taate ra'imni kun yookaan ilmaa gara isum gara fira umma haadhateeti amma fira abbaa keetiiti. ra'ima kana akkam nagaya fayyaa uma jettaan malee waajibummaan gartee wanni rakkataa hamaa ta'e gargaaruu dandeessa. namni gartee waajiba sirratti ta'u kanuma gartee haadha abbaa keetiiti. akkas waan inni badiitti dalagu ittiin argan. badii irratti hin gargaara. ayyee kara gaafiitti aantu jenna. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gaafin qaba gaafin tiyyalle yookaan obboleettii rabbii yookaan geelee yookaan saahiba jaanti. obboleettiin dhiisun waan takka na gaafatte quraana mana arabaa irraa fudhanii qara'anii akkanumatti osoo araba hin gaafanne yoon ifi deemanii maal rakkoo qabaa irraan fadhee yoon ifin duratti gizeen mana arabaa qabu garuu qasaanii kanarraa osoo natti qaraatu jiru irraan fadhee shantaan sakaadhee deemeeni. irraan fataan deemeni quraana kana deebisullee naan taatu fagaadheetin jira amma akkamiin godhaa quraana kana itti qara'uun naani taa'ee wanni namaa haraam ta'uun hin beekaa garuu irraan fadhee deemeni akkamii saata keenyaa gaafii tanaa gaafuma takkittii tanaa barakallahu fiikum. assalaamu alaykum. ikhwaani waan takka quraana yoo gartee qabiyya kanamaa quraana namaatti qaraati hayyama fudhadhaatti qaraati chuma dhiisa fudhanii deemuun ta'u. fuutanii illee deemtanii nullee nu rakkina gaafii kanaatiin. fuutanii deemtan akkamittiin deebisa maarree fagaadhee maarree ta'e waan kanan godhina. kitaaba namaa hayyama fudhadhuu garteetti qara'een deebisa jiin yookaan kitaaba bitadhaa boorsaa keessa kayyadhaatti qaraa. kayyadhaatti qaraa. kitaaba namaa fuutanii ittillee qaraatanii maas lamada fuudhanii baatanii kuttaniini akkamit deebifnaa gaafii akkami. inta wanni kana waan namaan tuqina iddootti qaraatan achumatti qaraa deebisaa sani wanni isin hin jennu akkati deebiftu siif beeka. ayyee gaafiitti aantu jenna inshaallah. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. gaafin qaba inshaallah. gaafitti yallee jechuudha. nama tokkotu akkaan itti argetti matama ofii kana gubee deebisee muqibaatidha yookaan zayituunidha matama ofiitti deebisee mataa ofiitti yaani mataa gizee filanne irraa ba'u kana gubanii deebisanii qibaati wajjin matama ofiitti haxaa'u maalidha kunis haraama moo halaalaa isiniin jedha kanumaan gaafin kun. beenu wanni takka wanni ati jettu kaan gubanii achi qabanii as qabanii waa takka nuun galle nuti gubaa akkamii hootu noo. rifeensuma ugaa mataa filatan. Kaawu yaafaadha. Miti. Rifeensa ugaa filatan ni jechitame rifeensi. Rifeensa jechitee waan ittiin filan gubbatti hafe san fuudhanii deebisanii gubanii cilee isaa san jiidhaa wajjin rifeensa dibatanii mas deebisanii. rifeensa gizee filatan filtuu irratti hafe kana. Filtuu irratti hafe kana. Gubanii. Deebi'anii gubanii qibaatitti godhanii deemanii dibatan. Injiru waan injiree nu gaffiddan. Laa aslaahu. Injiru wanni kana. waan injirre rifeensa kan isa gubdanii wanni qibaati gootanii deebitanii rifeensa dibatanii jiru. Mi'a jaawaa akkamii fayyadaman? Mi'a jaawaa bineensaa jaawaa akkasitti wanni godhanu a'uudhu billaa. Isaan nurraa waan hin taane. Khayri. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii tiyya kooddu malamaa waraabee lameen illee garuu akkasuma dhugaatii tokkumaanii waraabuu barbaade maaligaanaan jabarame maaliin godhatayyib. saniifi waan namni anis namuma biraatiin irratti takkaama duratti illee gaafii gaafadheen beenu anin ta'e namana dura uzrii isii machaa jirti fakkaattii gaafii itti aantu ceena. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaada gaafin qaba gaafin kiyaasa kanatti namitti nan bira hojjedhu sijaaraa fi shiishaa dhuydu jechuudha. Kanaaf shiishaa yeroo tokko yeroo mucattiin hin jira nama lamaan hojjenna irra naa kaayii naan jetti. yoo andi deemuu natti aartii dalagaraan ariitii jechuudha. Shiisha isaa yeroo isin tokko yoo isin ajajjee yoo ishi jedhe badii naannarratti deemumaa inni
إني لما تسجارة ويديس عفوا شبكات ونجروا إخواني أختي تانية أولا درا أتي يوغرتي وري أتي براجر تكون شيشة دوغان تنبو دوغان شيشة خانك أبسي سيفيدي يوخ جانتات وندلي تدوغا وانبرات إسان اللين شيشة دوغان تنبو دوغان وان كان إرتين غرغارين إنقودين وان ننجان ربي سبحانه وتعالى وان ننجي وتعاونوا على البر والتقوى جي وتعاونوا على البر والتقوى غاري رت صدا ربي رت والغرغارة ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دلي في دانغا تركان فشورتي والغرغارو ننتو آتيك دلي رت إسان غرغارو جرتا ديدي يوسي أريانيس دلغا برا لالدو ونبران جرت ونبران جرت نتغا تنغرتي وسيد مقابسي سينجن أكسي أبتي دي دلغان نيو جرتي دلغا لالدو يو إسان سياريان إندلغو جينا نغرتي ونغم غرتي أرامي متى ركوب سليتون إني سكيم اللي تون تبان جتين وجين أكس आइए गावी तान तो चेन इंशाल्लाह عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ غافين كابو غافين تي أكنا جتين أني داية توري داكيا رت عمليان داية داودة داية جتشورا إيغا سيمو مني آكما سن داتين ديبين هاقا وقاشانيتين أنجري داتين ديبيني إني نانجرناني نينمو أقا وقاتوكو دواء فايدامي أما فايدامان جرو أكا حالا شريعاتي نديتي ميوان نكون أكا متلالم دلين أن قبوين مو ماسيان أن دلقي كان ركون نغوسي سيوان تأيك ميما إني وان تكون أكا متلالم أستاذة برلي نما برلي قافت جنان ركو وان قبدو في أزري وان قبدو في ومان قبون أنجل أندمو أوف شاكي قبانوتي ربين إرانا قافت الناجري ميأكا مهجن أما فايدامان جرو بلين تيجتو وان جتو عملية قرتي وخاو براسونا سرجري نقولني أكسيتين دي دكتور ريوان نانجي أما بودا قرتي ilmoo kasittiin qabanne eeggadhu wanni kun rakkoo sirra geessaa duba wanni jiru garii gartee dubartii doktorleen akkas jeeni ta gartee lama sadifaa akkasitti gartee deeysee usteetuma gartee ta deeysullee ni jirti garuu immoo irra guddaa gaaga'ama yoo doktorri gartee amanamaan وان كان اتي الددابي امتا غرتي صديف افوريف الدداي ادفغيس يو خجوتاتي اكمي يو غرتي غاغاما لبوسي رخجو اصلا درا للمدرچون كنين فرچون خامشن يا سكايچون وان كان يدو قسنا ماتيرت رادو بدين جرا فجيتي يا سنتني دغه فجودن ديسن واي قسنا ماتيرتي اكمله غرتي رادو بدين جرا ولكن 0, 7, 4, 0, 1. ركو خلو غاغاما خيسير في دوتاتي دكتور يوكل دون تاتي فيدموني دنديسي جان الله اعلم سنور اول كلام आइए قرأ गावी तान तो चल وعليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا عندنا شيء أبرة دلقة توري warallee wal hillollu warra gaariidha wajjumaan biruma dalagadhaan ture garuu ammaaf an isaan bira hin dalagu garuu fiiniin dubbisa ture wal dubbisna bilbilaan isaanis naaf dawalanii ani ni dawalaa fi ni dubbisa ture akkuma carraa ta'ee oggaa namni rakkatu kana duraanillee namittiin sun biyyatti yatiima kanaafaa mallaqa narraan ergisiisa fi turte ammallee akkasuma jechuudha amma akkuma carraa ta'ee mucayyoo koyeetti dhukkubsattu tana an itti himnaan ani niin kennaa fi taaksinetti erginaan jette wanta kana ka duraanitu sodaataa jira yoo fuudhetini mucayyoo saniif geesseef maasita qaba akkami umaan qabu fuudhii geessiif rakkoo hin jiru shiyaastee kaafiratee yoo nama dhukkubu tokko gargaaran humaan qabu akkas uftidee عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
warroota garee gaafii oomishtoota abdii biyyaa shamarran abdii biyyaa hundinuu baga rabbiin guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa dhaatiin isin gahe akkasuma ustaatota kennaa kabajamootaaf jaalatamtoota nagaa biraamanni rabbi isin biraa jiraatu inshallah. Gaafiin kiyya tokkoffaan garee ijaarree birrii walitti guurree sheeka tokko makkaa dhaabuu henna yeroo biyya jiru birri shamarran biyya alaa jirtuun namni makkaa deemu hajii deemuu danda'u jedhanii wanti kun dhugamoo soba ajirii namaa qabamoo namaan qabu birri walitti guuranii yoo nama makkaa dhaaban. Gaafii lammaffaa ammoo warreen bira jiru kun yeroo hundaa ala deema salaata asri salaanne yoo deemne ishaa'ii fi magariibni narraa darbee saatii booda dhunna. Salaata kana qadaa deebisamoo akkamme kana magaafiin kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waan jettu obboleeyyiin teenya tun shamarran biyya alaa jiru hajjii gartee haadha abbaa dhaabuu hin dandeenye haa makka fiduu hin dandeenyanii hajjiidhaaf waan jedhu mallayni kun gartee akkamiidha. Yookaan nama sheekaa tokko maallaqa walii guuranii fiduun akkamii? Yookaan nama sheekaa tokko illee gartee maallaqa walii guuranii fiduun akkamii? Mallayni shamarranii kun halaaliidha gabaabduutti. Waan jennee deddeebinee illee dubbannaa waan kuni shamarran dura gartee biyyaa ba'uun haraami. Kophaa isii biyyaa ba'uun isiirratti haraami mamnuu'a laa yajuus. Yoo immoo isiin tun biyyaa baatee wanni isiin dalaydu waan halaal yoo ta'e biyyaa ba'uun dura haraami. Wanni isiin dalaydu halaal yoo ta'e halaal. Wanni isiin dalaydu haraam ta'u haraami. Hojiisi ilaalama. Biyyaa ba'uun itti dilooytu. Maashina gubbaa kan tokko malee. Neetwoorkiin rakkisa jiranii sirreessinaa afaan irraa akkuma inni jiru nu jiraadha. Yoo kan ofirratti argitu ta'e salaanni sun akkamitti ilaalamaa walaakin isii rakaa lama buute faa walaakin tayyaata duubaa keessallee haa jiraattu bishaan sayyoo kan ofirratti argitu ta'e akkam godhuu qabdi salaata sana akkasumatti dhaabdetiin waddaachuu qabdi moo salaata sana itti geeffatuu qabdi hukumiin isaa akkamitti ilaalamti. Gaafin inni lammataa ammoo haati manaatiif abbaan manaa tokko yoo walitti kan dabalaman ta'e du'aayii jedhantu jira. Du'aayii sanuu maal jedhanii maal jedhamti du'aayiin suni marraa meeqa jedhanii salaannis ni jira jechaa dhaga'e. Salaata san guyyama arusaa san bichaa salaata immoo laazima haati manaatiif abbaan manaa tokko walitti dabalaman salaata san salaatuma qaban. Gaafin diyyatanumaa baarakallahu fiikum akkanaa deebiftan abdiin kun guddaan qabaa jazaakumullahu khayr.